Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkotti ni amannaa. Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoo iddoo dhiyoo biyya keessa, iddoo fagoo immoo biyya alaa kan jirtan, nagaa Waaqayyoon sin gaafadhaa. Attam jirtuu, akkam ooltan? Nagaa araarri Waaqayyoo hunda keenyarra oolee bara baraan haa jiraatu. Ameen. Egaa waa'ee godaansa giiftii keenyaa kan dubaroo maaramii ilaalchisee kutaa sadaffaasaa keessatti guyyaa darbee namoonni warri giiftii keenya maaramii gargaaranii akka gargaaramanii suga akka argatanii gammachuu guddaa akka argatanii ilaallee jirra jechaadha. Warri immoo giiftii keenyaa maaramii miidhaa irratti geggeessanii jibbanii bushaan dhawwatanii haala ija hamtuudhaan warri ilaalanii baay'ee miidhamanii kan jedhu immoo kutaa arfaffaasaa keessatti qabadheen isiniif dhiyaadhaa jedheetan ture. Egaa Waaqayyo nu dandeessisee kadhannaa giiftii maaramiin eegumsaa ergamoota Waaqayyoon kunoo kutaa arfaffaasaa isinii qabadhee dhiyaadheeraa na hordofaa. Waaqayyo isinii wajjin haa ta'u. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo hamaanis mataa isaatii fi gaariinis mataa isaatiif jedha kitaaba qulqulluun. Kifuun laraasuu daggim laraasuu. Dhugaadhumatti namni hamaa hojjetu gatii hamaa sanaadhaa inuma argata. Namni gaarii hojjetus gatii gaarii hojjete sana hin argata. Guyyaa darbee Galaatiyaa boqonnaa 6 lakkoomsa 6 irraa kaasee hin goyoominaa namni waanuma facaase hammataa kan jedhu dubbii Waaqayyoo keessaa isiniif caqasuu yaaleetan jira. Egaa guyyaa darbe sana namoonni waan gaarii hojjetanii waama gaarii argatanii, namoonni giiftii keenya maaramii simatanii bushaan buusanii fi o'anii fi gaddanii dhugaadha suga hin dabarre barakata hin dabarre argataniiru. Egaa eenyummaa koo beektanii natti amanuudhaa baate yoo baattanii cubbuu keessaniin duutuu jedhee jira Yohaannis 8:4 gubbaa irratti. Inni godaane kun eenyu akka ta'e, maaliif akka godaane, isheen baattee godaanaa jirtu dubaroo maaramiin eenyu akka ta'e, maanguddichi eenyu akka ta'e jarri kun hin beekne. Kanaaf wallaaluu isaaniirraan kan ka'e seexanni laphee isaanii ija isaanii waan qabdeef waa baay'ee miidhaman. Mee isaan keessaa har'a nama laman sinitti himaa, yeroo qabaadhe immoo sadiin siniif taasisa. Inni jalqabaadhaa namicha bineensa adamsu tokkodha. Namichi bineensa adamsu tokko egaa akkuma beektanii caakkaa keessaa, sulula keessaa, tabbara irraan gadee deemaa turani waan ta'eef loltuu yeroo hin sodaatanii. Kanaafuu utuu bineensa adamsaa jiru dhaqee itti ba'e. Gaafa itti ba'uu giiftii keenya maaramii gaafa arguu hin na'e. Giiftii keenya maaramiin ofitti waamtee ati eenyuudha, maaliif deemtaa, waa'ee eenyummaa keenyaa yoon sitti mee namatti dabarsitee na himtaa'oo jettee giiftiin keenya maaramiin itti dubbannaan kakate namatti hin dubbadhuu jennaan giiftiin keenya eessarraa akka kaan eessa akka deeman maaliif akka godaanan hundumaa icciti jirutti himte. Namichi naqee bushaa naannoo sanaatti naqee himee jedha. Bushaa naannoo sanaatti yommuu himuu ol kaasee sodaachisee itti himee jennaan loltuu isaa fudhatee dhaqee isaan qabuudhaaf ajjeesuudhaaf loltuun naannoo sana bushu dhaqee jedha. Mootiin naannoo sana bushu dhaqee jedha. Yommuu kanaa giiftii keenya maaramiin yaa dhala namaa ammuma sitti himnaan ammuma dagatte hoo jennaan gooftaan immoo yommuu kanaa quba itti qabee gaafa jedhu namummaan isaa jijjiiramee saree ta'ee jara sana dutee ofirraa hari'ee jedha. Mootiin gaafa sana kana argu loltuun isaas baay'ee gaddanii jedhu abbootiin keenya irraa kanan dhageechaadha. Baay'ee gaddanii maaloo giiftii waaqaaf lafaa ati inni nama jijjiirtee saree gochuu dandeessu kun hojiin kee ajaa'ibaadha. Nuti eenyu akka taatellee hin barre isatu nu dogoggorse nutis akkasaa kan akka saree hin taaneef nu o'i jedhanii itti bu'anii deebisee kadhannaa giiftii maaramiin arjummaa Waaqayyootiin namummaa isaatti deebi'ee. Egaa namichi kun illee na birallee tura sinan gargaaraa waan jiru hundumaa siniif garba ta'een jiraadhaa jennaan imalli keenya amma Gibxi geenyutti jedhanii darbanii jedhamu. Egaa kun namichi kun hammeenyummaa isaatiin amma itti himamee amma waan dagateef saree ta'eera jechaadha. Akkuma Naabukodonosor waan Waaqayyo hojjetu waan Waaqayyo itti himu sana hundumaa dagatee dhumarratti Waaqayyo mana isaa keessaa isa ari'ee akka inni sangaa ta'ee gammoojjitti galee fixeensa irraa marga nyaatu namummaan isaa akka jijjiiramu akka taasise Matsaafa Raajii Daani'el boqonnaa 4:34 gubbaa irratti agarra. Mootichi Dirxaadis inni wareegamtuu qulqulleetti Arseemaa morma irraa kuchisiises
akkuma booyyee ta'e jechaadha. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Egaa kun akkas ta'eera. Inni lammaffaan eenyu jennattanii dubartattii Ti'imaan jedhamtu. Dubartattiin Tiibaab jedhamtuu fi ashkariin ishee yookaan hojjettuun mana isheetii Kotiibaa jedhamtu dhugaadhumatti giiftii keenya maaramiin bushaan gooftaa keenyaaf kadhachuu gaafa deemtu Kotiibaan kun giiftii isheetti waamte giiftii kottu kana ilaalimee jennaan yeroo manaa gadi baatu ati dubartiin kana fakkaattu mana dinqa abbaa manaa ishee keessaa hin baatu baatee mucaa kana fakkaattu baattee laga biyya hin labdu amala waan hin qabaanne mala jecha darbaa dubbattee jedha. Yemmuu kana maanguddichi Yoosef gaddee maal jedheni maal yaa giiftii koo maaliif darbaa haasoftaa jecha nama aarsu maaliif haasoftaa yoo hin qabu ta'e hin jiru darbaa barbaadadhaa jedhama malee jennaan Kotiibaan immoo isumaayyuu giiftii darbaa haasoftaa jettee darbatamaa dhatte Yoosef hin kabalte giiftii keenya maaramii qoma isheetti kan isheen gooftaa qabattee jirtu qoma ishee irraa fuutee lafatti kuffiftee jedha. Giiftii keenya maaramiin hoggaa sana gadditee baay'ee boossee jedha. Yemmuu kana giiftii keenya maaramiin lafarraa gooftaan lafa ciisee yemmuu inni boo'u lafaa kaafachuudhaaf gaafa duukaa jettee boossu dhiisi lafaan kaasin inni ajaa'iba isaa hojjetu jedhee jedha maanguddichi Yoosef. Haaluma kanaan giiftiin keenya dubaroo maaramiin gooftaa keenya lafaa kaafte gooftaan keenya dubartii kanaan maal jedheni dubartattii nanaa jedheen gaddee jedha. Yemmuu kana lafti afaan bantee akkuma Heroodiyaada harmee xarmerariyaa ishee morma Yohaannis cuuphaa mursiifte sana lafti afaan bantee akka liqimsite. Qoree daataan Eberoon warra Museedhaan morman lafti afaan bantee akka liqimsite dubartii kanaaf Kotiibaa lafti afaan bantee liqimsite jechaadha. Namoonni yeroo sana naannoo sana turanii hojjetoonni mana isheetii immoo maal ta'anii jalleessaaf qalamee ta'anii sareen jaraadha jara kanammoo hariitee lagatti isaan galchitee jedha. Idda sanaa booda mana sana keessaa ji'a 3 turanii jedha. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Kunoo warri giiftii keenya dubaroo maaramii simachuu dhiisanii irratti gara jabummaadhaan bushaan dhowwatanii jecha hin taane ittiin jedhan gatii isaanii akkasittiin fudhataniiru jechaadha. Inni kan biraan sadaffaa irratti akkuma beektanii shiftaan inni bita gooftaatti kaleessa fannifame duraan hojiinsaa maal ture cunqursee wayyaa irraa fudhatee ture darbaa haasa'ee ture innis gatii isaa bita gooftaatti fannifame hiriyaansaa inni mirgatti fannifame Xiixoos yeroo inni mootummaa Waaqayyoo argatu yeroo inni suuga argatu inni immoo gara Si'oolitti gadi bu'u argateera jechaadha. Kan isaallee gaba sanaa kaasee akka ta'e seenaan hin beektu waan ta'eef keessa deebi'ee dubbachuun barbaadu namicha isaa waa'ee abbaa doonii na ceesis jennaan dideellee akka inni bishaan hin liqimfamee naachaan akka inni nyaatame. Egaa olumaa gala namni waanuma facaasee hammata warri ishee gargaaranii warri ishee eebbisanii warri isheedhaa fu'anii oo argatanii gargaarsa argatanii eebba argatanii galgalli isaaniin tole. Har'as taanaan warri giiftii keenya maaramii jibban isaan ilmaan bineensichaati. Mul'ata boqonnaa 13 lakkoofsa 6 irratti waan qulqulluu kan arrabsu buufata Waaqayyoo kan arrabsu kan lolu kan jibbu inni bineensicha. Dhugaadhumatti waan qulqulluu warri jibbanii galgalli isaaniin tolu. Dhugaadhumatti Roomee 8:30 irratti kan Waaqayyoo jaallate kan Waaqayyoo eebbise addeessuu danda'a warra baduuf kaantu addeessuu danda'a. Egaa sa'aafate immoo itti fufna kutaa 5ffaansaa gara biyya Itoophiyaadha akka isaan dhufanii biyya Itoophiyaa immoo akka isaan eebbisan biyya Itoophiyaa immoo simattee eebba kana ristii akka argatte kutaa 5ffaasaa keessatti waliin ilaalla. Kadhannaan giiftii maaramii eegumsaan ergamoota waadaan qulqullootaa hunda keenya waliin haa ta'u.